solutions to the problems of the West. Gaafii itti aanu dubartoota irraa fuuna. Brother, I am Susan and I am a Bible student, and my question is, in your lecture you said Obboleessa, maqaan kiyya Suuzaan jedhama. Barattuu macaafa qulqulluuti. Haasawaa kee keessatti waa'ee du'a nabiyyii dubbatteerta. Muusaa fi Muhammad du'a baramaa ta'e du'an jette. Quraan irraa akka hubadheetti Muhammad summii haadha warraa isaa takka irraa isaaf kennameen du'e. Inni yoo nabiyyii dhugaa ta'e akkamitti summii isaaf kenname san beekuu dhabe? must be able to discern that he's been given that poison. Sister said that obboleettiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam du'a baramaa du'ee jechuu kiyyanaaf himte. Garuu akka isin jettutti Quraanni haadha warraa isaanii keessaa isin takka summii isaanii kennuu isii dubbachuu niin beekaa jette. Obbali Quraana kunooti. Aayalee Quraana keessaa isumaatii warraa isaanii summii isaaniif kennitee jirti juu akka naaf baastu sirraa barbaada. Quraana keessatti bakka takkatti illee dubbiin haati warra isaanii takka summii isaanii kennitee jirtu juun jiru. Aayaan akkasiin jiru. Tarii madda waan kanarraa argatte sirriitti ilaali. Namni sitti himee jiraates ragaa isaa akkasii dhiyeessu gaafadhu. Obbali yoo hubatteef awwaan dubbadhuundaaf lakkoofsa wanti sun irratti argamu ni hima. Boqonnaa kana lakkoofsa kana boqonnaa kana lakkoofsa kana boqonnaa kana lakkoofsa kana. Veedaa keessa wayita waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam himuus akkasuma lakkoofsa kenne. Kitaabban Hinduu kitaabban kiristaanaarraa illee lakkoofsa kenna. Awwanti lakkoofsa isinii kennuuf akka isin galtanii manatti waan san mirkaneeffattaniif. Yoon dogongoraa jira jettanii amantan dhayxanii mirkaneeffachuu dandeessu. Mee dubbii amma dubbatte kanaaf ragaan kee maali? Quraana keessa suuraaliin jiran 114 keessaa bakkuma barbaadderraa bakka dubbii kanarratti argite akka naa himtu si gaafadha. Quraana keessa wanti akkas juun jiru. Obbali namni wayii karaan ta'an si ofuuf jira. Deebisaa si kan jeebdadha. Maayikii kanarraa gaafii fuuna. My name is Vinay Kumar. I am an artist. I am a painter. And I want to ask one question. That in your website you give two reasons. Maqaan kiyyin Vinay Kumar naan jedhan an artiistii ogeessa fakkiiti. Gaafii tokko gaafachuu fedha. Websaayit kan kee irratti Muhammad Qur'aan macaaf irraa yookaan ammoo kitaaban dur jiran irraa hin gargalchinees jedhuuf sabab lam dhiyeessitee jirta. Sabab kennit keessaa tokko bar Nabi Muhammad sunitti macaafii afaan Arabaatti hiikam tokkolleen hin jiru ka jedhudha. Garuu Sahih al-Bukhari mujallad jaaffaa kitaab 60ffaa hadiis 478 irratti wangeelii afaan Arabaatti nam waraqaa jedhamuun hiikameer jedhamee ibsameera. Qabxiin lammeessoo ammoo Muhammad nan baratee miti. Kanaafuu kitaabota akka macaaf qulqulluu dubbisuu hin danda'u jetti. Angaruu deebisa kan kee kan hin qoofne. Sababii isaa Nabi Muhammadiif kitaabota biraarraa seenaa ergifachuudhaaf dirqamatti nam baratta'uun isarraa hin eeggamu. Seenaa dhageeffatee fudhachuu qofattu isarraa eeggama. Eegi seenaawwan kanneen dhaga'een boodatti seenaa sanniin sirreessee barreessee akka waan rabbi irraa wayyiin itti buufamee godhee ummataaf dhiyeesse. Then take place. After hearing these stories, Muhammad revised then and he wrote the theological pre-assumptions and then tried to pass them off as revelation from God. the brother asked a very good question. He goes to the happy. Obboleessi gaafii baay'ee gaarii gaafate. Weebsaayitii keenya dhaqee dubbisee jira. Akkas gochuu keetiif hedduu natti tola. Inshaallah gara dhugaa ni dhufta. Akkana fakkaatutti ati hordofa amantii kiristaanaati. Maqaan kee Vinay Kumar jedhama kiristaan. Obboleessi sababa lama kennitee ji. Lama miti ani hedduun kenne. Ati sanneen keessaa lama filatte. Homaa rakkoon hin jiru sii deebisa. Sababni isaa ati akkaataa galuumsaa hin dubbisne. Sababaan jiru kanneen lamaan qofa miti. Sababaalee hedduu an kanne keessaa kanneen isaan lamaan. Sababaan tokkicha an kanneen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummiyyiidha kan jiru. Rabbi Quraana keessatti suuraa Al-Ankabut suuraa 29ffaa ayya 48 irratti akkana jedha. Yaa Muhammad ati kan kitaaba tokkollee dubbiftuu fi harka keetiinis kan barreessitu hin turre. Osoo akkas taate warri badiini shakku turan. Nama barateef hin baratin wal bira qabnee ho'i talaallu nama hin baratin wanti hedduun itti ulfaata. Walii galtama waliin galtu. Haalaan itti ulfaata. Namni tokko yoo barate ammoo waan tokko garagalchuun isaaf salphaadha. Ni dubbisas ni dhagayas. Namni hin baratin garuu dhaggeeffachuu qofa danda'a. Kanaafuu nama hin baratiniif waa garagalchuun haalaan ulfaataadha. Walii galtaa? Ayyan walii galta. Maasha Allah. Qabxiin kun kanneen tarreeffaman hedduu keessaa tokko. Kun sababaa tokko qofa. Isaan hedduu keessaa kun isa tokko. Kanneen hafan itti uffatanii argaman. Qabxiin lammaffaan macaafni afaan Arabaatti hiikame tokkolleen hin jiruu jettee naan jette. Ana mallee akkasumaan jedha. Ati Sahih Bukhari mujallada 6ffaa irratti waraqaan ni qabaa jette. Dhugaadha. Inni waa'ee wangeela beekumsa ni qaba. Garuu bakka takkatti illee inni hiikee jira kan jiru hin jiru. Obboleessa dubbii kana si harkatti hin falma. Brother, I challenge you.
I challenge you. According to Christian sources, the first time the Bible was written was in the 10th century. That means the Christian scholars don't know their homework. Akka maddeen kiristaanaa jaanitti macaafni yeroo duraatiif jaarraa kurnaffaa keessatti afaan arabaatiin barreeffame. Kana jechuun hayyoonni kiristaanaa uummata san hin beekan jechuudha. Macaafni afaan arabaa yeroo duraatiif kan barreeffame eega Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara akhiraa godaananii waggaa dheeraa booda. Ayyan waraqaan warra banii Israa'el waan ta'eef waa'ee macaafaa hubannoo ni qaba. Afaan arabaatis ni beeka. Tarii yaadannoo xixiqqoo barreeffatee jira ta'a. Garuu macaafa guutuu ni qabne. Sahih Bukaariin bakka takkatti illee waraqaan macaafa qulqulluu guutuu hiikee jiraan jenne. Qabxii tanarratti si morma. Waraqaan beekumsa seeraa fi wangeelaa ni qaba. Yaadannoo muraasaas barreeffatee jira. Kitaaba Salmaan Rushdii beektaa? Kitaabni Salmaan Rushdii illee ayatoota quraanaa ni qaba. An akkas jechuun danda'u garuu inni quraana jedhe. Salmaan Rushdii quraana mormuun kitaaba barreessee jira. Kitaaba isaa san keessa ayonni quraana tokko tokko ni jiru. Kana jechuun kitaabni sun quraana ta'eera jechuu miti. Namoonni biroo kan akka kiyyaatis ni jiru. An kitaaba barreesseetiin jira. Kitaaba san keessatti ayatoota quraana tokko tokko fayyadameetiin jira. Kitaaba kiyya keessatti jechuudha. Quraanaa fi saayinsii ammayyaa wal fakkeenya Islaamaa fi Hinduuzim kitaabban sunniin quraana miti. Dr. Zakir Naik quraana hiike jechuun dandeessu. Weebsaayitii irra dhaqxee Dr. Zakir Naik quraanaa fi saayinsii mata duree jiru irratti kitaaba barreessee oduu jettu an argiteef an ammoo ayatoota dhibbaan lakkaa'aman waan fayyadameef kitaabni sun quraana jechuun dandeessu. Dabalataan akkaatii jettetti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wantoota macaafa irra jiran sanniin eega fudhateen booda sirreessee jette. Hayyee sun qabxii haalaan barbaachisaadha. Amma mata duree macaafaa fi quraana wayita saayinsii madaallu jiru irratti haasawaa taasisee jira. Haasawaa saniin macaafa keessa dogongorri saayinsii hedduun akka jiru mirkaneessee jira. Fakkeenya kitaaba seera uumamaa Jenesis boqonnaa tokkoffaan rakkoo qaba. Bakka kanatti addunyaan tun guyyaa 6 kan sa'a 24 qabu keessatti uumamtee jira. Ifni adda isaa ifa mataa isaati jira. Kitaaba seera uumamaa Jenesis boqonnaa 1:16-19 aduun dachii booda uumamtee jira. Dachiin guyyaa 3ffaa uumamte. Aduun guyyaa 4ffaa uumamtee jira. Qabxiilee kanneen itti fufee himuu danda'a. Kanaafuu akkaataa yaadutti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabxii kana eega fudhatanii booda sirreessanii ifni adda isaa ifa isaatii miti kan balaqqeessee jaanii barreessanii. Quraanni suuratul Furqaan suuraa 25:61 irratti ifaan adda isaa ifa balaqqeessee akka ta'e nuuf hima. Reflected light. Quran says the vaulting part of my talk, and as though like you will say that you hear my full talk. And then I said that even if I agree, he copied from the Bible for sake of argument and then corrected. Is it possible for a human being 1400